waan eda manaamaan arge kallattumaan ganama immoo. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kulaasatu Nuurul Yaqiin fi siirati sayyidil mursaliina kan jedhu darsii waraabbii kunnaffaarra geenye fakkaata. Innis immoo addaawulu thaanii jedha. marsaa lammaffaadha dubbannaa min hayaati rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam. Jireenya ergamaa keenyaarraa marsaa lammaffaadha kan nuti kanatti aansinee dubbanne. Darsiiwwan darbe keessatti jireenya isaa ergamummaadhaan duratti inni keessa ture sanidha kan nuti dubbanne, kan nuti qaraane. Kun immoo waggaa 40 kaasee maal akka inni ture ka itti aansinu ta'a jechuudha. Darsiin yookaan immoo boqonnaan 12ffaani bada'u nuzuulil wahyi jedha. Bada'u nuzuulil wahyi, wahyiin itti bu'uu eegaluu jechuudha. Wahyiin akkamitti itti bu'uu eegale kan jedhu qabxii 4 of jalaa qaba. Inni tokkoffaani lammaa balaga yeruma ga'u al-40 min umrii isaarraa waggaa 40 yeruma ga'u ba'athahu Allahu rabbiin isa kaasee yookaan immoo isa erge jechuudha. Bashiiran mu'mintoota warra isatti amanan akka inni jannataan gammachiisuuf. Bashiiran jechuun gammachiisaa haala ta'een jechuudha. Wanadhiiran nama immoo isatti amanuu dide ibiddaan sodaachisaa haala ta'een. Wadaa'iyan haala waamaa ta'een ilal haqqi gara diinii haqaatti waamaa haala ta'een rabbiin isa erge. Bi'idhnihi eeyyama isaatiin fedhiidhuma rabbiitiin. Wasiraajan muniiraa ifaa. Wasiraajan jechuun rabbiin ammas immoo isa erge siraajan ifaa. Muniiran jechuun ibsaa ta'een rabbiin isa erge. Ifaadhaan isa erge. Innis immoo maa inni Qur'aanaan ergame, Islaamummaadhaan ergame, karaa haqiiqaa kan namaaf ibsu, ka adda namaaf baasu jechuudha. Athaanii inni lammaffaan waqad budi'a dhugaatti ni jalqabame, ni jammarame jechuudha. Alwahyu wahyiin kun ni eegalame yeroo jalqabaa. Birru'uya saadiqati birru'uya manaama as-saadiqati dhugaa taateen eegale wahyiin. Fakaana ni ta'e ergamaan rabbii laa yaraa kan argee inafni ta'e shay'an waan tokkollee argee ka'ee kan inafni ta'e fi nawmihi irriba isaa keessatti manaamaa waan tokko argee inafu illaa tahaqqaqa wantinni manaamaan arge sun mirkanooftuuf malee fi yaqzatihi yeroo dammaqe waan eda manaamaan arge kallattumaan ganama immoo ittuma dhaqa waan sana inuma mul'ataaf jechuudha. Kun jalqaba wahyii ture. Qabxiin inni sadaffaani thumma nazala eeganaani bu'e alayhi ergamaa rabbii irratti bu'e arruuhul amiinu ruuhiin amanamaa ta'e sun. Ruuhul amiin maqaa Jibriilu inni sunuu Jibriili jechuudha. Wahuwa haala nabi Muhammad yata'abbadu fi gaari hiraa'in haala inni rabbii isaa gabbaraa jiruun fi gaari hiraa'in gaara hiraa'ii keessatti walqa gaara hiraa'ii keessatti argamu keessatti haala inni rabbiin gabbaraa jiruun. Qabxiin inni arfaffaani wa'allamahu rabbiin isa barsiise wa'allamahu Jibriiliin isa barsiise yeroo isarratti bu'u sana. Kayfa yahdin naasa akkamitti nama qajeelchuu akka inni danda'u isa barsiise, isa leenjise. As-siraat al-mustaqiima karaa qulqulluu karaa qajeelaa ta'etti akkamitti akka inni nama qajeelchuu danda'u isa barsiisee jechuudha. Wayurshiduhum akka inni jara sana qajeelchu
إلى اتباع الدين القويم إلى اتباع جتون كما أردفوت الدين ديني القويم ديني سري تأي ديني دابتا ديني لغاتي كرا ديني لغا أكا جري أردفو قبن أكا تجرتي ديمن أكا نتي نمك جلچو إسا برسيسي جتون أسئلة غافرة متى بعث صلى الله عليه وسلم إرجما ربي يوم إرجمه كيف بدأ الوحي وحيين وكمتي سجل قبه من نزل عليه أن يتجل قبه يسرتبه مالتو يسرتبه در بالوحي وحيدان أين نزل عليه جبريل ستي يسرتبه ماذا علمه مال إسبرسيسه يرو يسرتبه مال إسبرسيسه جل قبه الخلاصة چونفا بقنا كنا بعثه الله ربين إسير إلى الناس قرنمات على رأس الأربعين قوتو جتشور يوكان مو متى وقع أفرتم فايرو إني قوتو ربين إسير وقد بدأ نئيقل من جمر ميوكان الوحي وحيين جلقبا بالرؤيا الصالحة منام غاري تاتين جتشو منام رقا تاتين kan waswasa shaytaana kan taane haqiqa kan alkan manama waan tokko argee ganama barii isaadha zaahiratti argu malee kan inafne sana jechuudha.